Oruta waraanna addunyaa sadaffaa osoo hin kahin jara kana dhaabsisuu qabna. Caatii warri halaala jedhee dhiibullee ima jira. Caatiin haraam. Garuu namni keenya waan inni jedhaa jiru qofa dhagaa. Hubannoof namni jimaan qabaane tokko afaan isaa akka waraabessatti akka aja'u itti dhiyaachuun akka hin danda'amne yoo ni beektu. Oruta bakka bichuu si'achan irraa si qaadaan sun ta'in bichuu si'achan irraa si qaadaan gatiin caatiin qabne jennaan afaan koo bichuu si. Namni jimaa qamoo jaartitti damuu hin danda'u janii. Akkanaan gartee kijibanii kasonga onga nagee mitin dhageenye kakami'ee ilmaan jira kana mara hoore malee kasonga onga nagee. Namni jimaan qabaane garaan isaa summi wallahi namni jimaan qabaane summi. Namni jimaan qabaanes keessoon isaa summiidha jedhamaa jira. Waan isin dhibu keessaa warri illee abbaa manaa ofii akka quraanatti qaraa'istutti qaraa'isaa jirti. ما هو جات وما أدراك في جات فمن قام جاته بقنجه فقد كسر طرسه وجنزبه. Sheekni yeroo waa'ee kana laalan keessatti aan isin biraa baqqadheetumaan biyya kana deema malee jiraachuu barbaadan jiru as jedhanii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faranjiin xaaxaa nama gurraachaa dadhabde ji'a gubbatti mana ashawaa gannaqaa jirti mana ijaarachuuf. Anillee xaaxaa shiroo habashaa dadhabe kunoo isin bira baay'ee nagaatti har'arraa Abuu Musa'abiin dachirra soqinaa faddaa gubbaa malee. Assalamu alaikum. Ustaaz qoyyaa qophaa keessan hin deebinaa gatii sin dabbaru jennaan. Anis uffata koo fudheen dhufa. Dhugaa rabbichaa ustaaz. Qoy kunoo. Kun nagaa bakka. Dhugaa rabbichaa ustaaz. Kun nagaa. Bakka amma deemuu hin dandeenya ustaaz. Maaliin deemna garuu eessa deemna garuu biyya kamiin deemna? Muka sanarraa eessatti akka qamadii akka jaldeessaa waachirra jiraannamu ustaaz. Eessa deemnaadha amma? Oruta garuu maariifuu salaamu alaikum isanii jechuuf ani hadha. Jarri caatiin qaamne nu wajjin deemtu jarri qaamtan immoo fataa jettanii jireenya keessan fataa jettanii jiraachuu ni dandeessu. Caatiin garaagarummaa keenya fidee wal nu nyaachisaa gati jiru jennaan waan ta'e godhamuu qaba. Maala godhu. Oruta kana qofa isinitti hin fakkaatin balaan kana qofa miti. Jinjanaan halaal. Akka feetetti jinjanaan halaal godhuu danda'a. Jinjanaan halaali jedhaa jira. Saree keenya takkas jedhe immoo. Jarra afaan saree beektan komantii jedhatti barreessu akka dhaqan. Ija malee caalaa wanni kun gaariidha amma gaarii ettaniituma akka godhu jirta. Bara horiiniif namni wal fakkaatu keessa jirra bara kan ammaa. Warri kun golgi isaanii nu. Oruta sargi qawxii wayitu gadda darbee garuu agartaniitu sargi sana irratti garuu waan hin waamamne maana waamamuu qoy yaan badaa wal tuffataa jirra uummata keenyaan dhugaa rabbicha qo'ishee sargicha moomee miillaalla. Addee isiinoo jechuun tokkoon sangaanii jara lamman. Isini nyaattu moomayin. Garuu waan naan jaalala dhugaa rabbicha. Jaalalli jiraannaan sangaan tokko misaa irratti nama lama hangaa bakka warraaf abbaa mana hangaas jaalala jiraatu malee. Wallahi rabbiin nan dulloomsini dardara na deebisin jiru. Rabbuma dachii samii tana kana uumee makluuqa kana uumee ana fandishee dardara deebisuu dadhaba. Ani fi nan dulloomsin hin jeen. Maal arkee jiruutam agarreeti egaa asirrattis kananii ufeenaa bara. Akkasii namni jireenyatti tole dhugaa rabbicha. Isin dargaggeessa ta'uu haasabaa jirtu. Dargaggeessi garuu waan inni keessa jirudha laa gaashee. ጀማሪ ለማይነኝ አበረታቱ እጅግራለ መስራት ደግሞ ስራ ምን ያረጋል ልብስ ያቆሽሻል ቢያልፍልኝ እናንተም ተጠቀማላችሁ በየስማችሁ እየገባው መልሰላችኋለሁ ብራችሁ እጅግራ ያለኝ ምስኪን ዳያለኝ አበረታቱኝ እየገባችሁ
miila farkan qaba hojjechuun nan danda'a hojii waan hojjedhe uffanni koo gatii xuraa'u jennaan na gargaaraa jira mucaan kun cinqamee jira oorota hojii hojjete uffanni isaa gatii xuraa'u jennaan uffanni isaa xuraa'u immoo nu gargaaruu qabna mucaa kana dhugaa rabbicha oorota ani nama ideen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kuni oorota assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu jarra amantii muslimaa jarri amantii barbaadan hordoftan akkam jirtu nageenyi keessan bakka jiraatan hundarratti sinaqa qabun jira barnoonni maal fakkaata hojii maal fakkaata baratamaa jira hojjetamaa jira kan barbaadamu kana bakka ati hamma dandeessuun hojjettaa riizaaltii isaa yookiin immoo bu'aa isaa rabbitu gatii si kennu jennaan waa tokko cinqamuu qabdu gizee keessattuu mana kana keessa galtan namni tokko cinqamee as keessaa baanaan itti gaafatamaan ana gatii ta'e jiru jennaan namni tokko as keessa cinqamee ba'uun qabu cinqee isin irra jiru bakka daqiiqaa 10-15 zanaafataa jettanii kan mana kana keessaa baatan ta'a oorota viidiyoon kun immoo nama akka keessanii bira baay'ee gatii ga'uu qabu jennaan hundi keessanummoo yoo laayikii gootan nama baay'ee bira gatii ga'uu danda'u jennaan laayikii gochuu keessan akka irraanfannee gara viidiyoo keenya irratti. Poolisiin federaalaa badhaasa TikTok irratti namoota uffannaa duudhaa uummataan ala ta'e uffachuun mul'atan to'achuun qorannoo eegaluu beeksisee jira. Poolisiin federaalaa sirna badhaasaa G-Power TikTok Creative Award irratti namoota uffannaa aadaa fi naamusa biyyaan ala ta'e uffachuun mul'atan to'annoo jala oolchuun qorannoo eegaluu isaa beeksisee jira. Waltajjicha irratti uffannaa qaanessaa aadaa uummataan ala ta'e uffachuudhaan tamsaasa televiizinii kallattiin namoota mul'atan akkasumas warreen saganticha qindeessanii fi ispoonsera godhan hundaa to'atee jira. Tokko Wangeelaawwit Gabra Indiriyaas Baree, lama Barakat Tsaggaayee Jifaar, sadii Maqdam Darajjee Mangistuu, afur Giruum Gazzaanyee Qaccine, shan Yohaannis Makonnin Waldamaariyaam to'atamuu fi qorannoon irratti geggeeffamaa jiraachuu poolisiin federaalaa odeeffannoo fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen beeksisee jira. Oorota TikTok waardii irratti akkuma beekamu namoonni baay'een qullaa dhufanii jarri kaan immoo dhiirri durba fakkaatee durbi immoo dhiira fakkaatee waan kana irratti akka jarri hirmaatan beekne keessaa immoo jarri kun እንኳን በደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽኝ በጣም ነው የምታምሪው አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው የልብስሽ ኮስት ብትነግሪኝ የልብሴ ኮስት ኢን ሚሊየንስ ነው ያው ሁሌ ግልጽ ነው ሙጨቲ ሲያማፊ isa kana keessattuu jarri kun lamaan aadaa uummata keessatti hin beekamne keessattuu inni dhiiraa immoo durba fakkaatee dhufee jira boorsaa kan durbaa qabatee uffannaa durbaatiin gara TikTok waardii kana deemee jira ergaa akkamii dabarsaa ture kan jedhamu immoo gaaffii guddaa uummata irratti kaasee uummanni baay'een irratti waa'ee kana haasaa turan kan mucattii immoo mucattii maraa ture jedhamtee turteyyuu mucattiin akka kamitti uffannaa kanaatiin gara uummataa dhufte paantii qofa uffatte kuni gadi qullaa jira akkamitti gara uummataatti akkasitti dhufte jedhamee baay'ee irratti haasaamee ture haa ta'u malee jarri kun lamaan qabamanii jiru jara kana lamaan fatun tay nama shantu qabame jara shanan sana sellala ሙጫኔ ዲራሞ ሚሚ ማልጀደ ይጀር አለባበሴ ምናምን የቲክቶክ ባይ ዘ ዌይ አለባበሴ ስላችሁ በዛ አጋጣሚ ጋጥ ወጥ የሆነ ነገር አይደለም የለበስኩት ግን ቦርሳ ይዤ ነበር ያ ስታት ካለፈ በኋላ ያው አሚ ልጅነት ያር እንዴ ሲጀመር ቆይ ልጅነት this is ልጅነት እኮ ልጅ ከሆናችሁ ከዛ ታላቀን ስማ የሚባለው ልጅ ነህ አርፈ ተቀመጥ የሚባለው ምን የሚባለው is for reason እና ታላቆችን ሰምቻለሁ አክብራችኋለሁ thank you so much አላሳፈራችሁም ከዚህ በኋላ ጫንኩን ዲፈማ ጋፈቴራ ሰብዩማቱ ነቀበቲቲ መሪያ ካናቶ ፈቹ በርባዴ ሚቲ ገቲን ሞአዳ ብየት ጨብሴ ጀናን ዲፈማና ጎዳ ጀዴ ኡመተ ጋፈታቶ አቶ መለሞቱማ ዲፈማ ከን ጋፈተኑ መነ ሙርቲ ሰነ ደምተኒ በሌሴረ ጀናን ዋንስ ነራት ሙርታው ሰነ ሙርቲ ሰነ ፍረተኒ ገልቶ ማለ አከከን አንዱ ዋገሉን እንጅሩ አመቆራኑን የራት ገገፈማ ጀር ገረብራቲን ሞ መገናኛ ከሰት ስልኪ ሲጀላ ሀተኒ አቹቲ ቦኡ የላቴ ጊዜ መነነም ኒዱ ይህም ቤክ ኔቶኮ ገል በቃ ናማዶ የሰናፍ ሚቲ ሉጋር ብቻ ናችሁ በትሩ ጀዳ ጎረቆ በካዴ ዋተኮድ ሰቦን እንጭራ አሰረተ ወደሱ ገረብራቲን ሞ ሙጫንኩን ሞ አባ መናና በርባዳ አደራ ረቢ ጀዳ ጅርቲ ኦሮታ አይሲኒ ፈርጋ ከነ ሂመቴ ኤርጋ ከነ አንፊዴ ሰምበራንጌ እንጅራ ሰላም አለይኩም እንዴት ናችሁ ዶቲ አልহামዱሊላህ እኔ በጣም ደህና ነኝ የሆነ ነገር ልነግራችሁ ነበር አዲስ ታይም በጣም ወላይ ሰው በጣም እያገባ ነው ማሻአላህ ግን ያው እኛ ያላገባን ነው ትንሽ ያው እና በተለይ ደግሞ ወላይ የኔ ባል ምን እንደሆነ አላውቅም እስካሁን ለምን እንደዘገየ አላህ አለም አላህ ነው የሚያውቀው ግን በቃ
ከቻልክ ማለት ቶሎ ብትመጣ ደስ ይለኛል። ኦሮታ አማ ከርገሲ ሚቲ ዲራ ቆፋ ሚቲ ከንጋፈቹ ከቡ ዱርቢስ ጊዜ ከነጋፈቹ ከብድሽ ኦሮታ አዳ ከከና ጀጀቤሱ ከና አዳ ነከ ከና ኩኑ ፈጀባት ኦሮታ እቺ ማግባት ትፈልጋለች እሷ ማግባት ትፈልጋለች ሌላ ማለት እዚህ እሷ ማግባት ትፈልጋለች ለኔ ደግሞ ሚስት ትፈልጉልኝ ጀረሰ ዳንሳና ይሰባከት ይገሱ ዳፊ ሰዳንሳ ነው ማልቁጭ ማላር ከረነ መጅሩ አከማሊ ትላለን ይጀደኒ እሺ ስለ ህይወት ያጠይቁኝ የባንክ ተቀማጭ ዜሮ የጤንነት ሁኔታ ያልተረጋገጠ ህይወት በፈተና የተሞላ ግን እኔና ጓደኛዬ እስካሁን ቪዲዮ እየተላላክ እንደ ሀብታም እንስቃለን ኑርልኝ ብራዘር በቃ መራቴ ሙጫንኩን ብየከት እንገልተቱ ጀራው መራቴ Comando, 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 OBS sindo vipensi comando. Wata, wome, keno meto. Menaraku, ha? Menaraku. Mal የተቻኮልክ ምትሄደው ሌባ ማሳልኩ እንዴ ለምንድን ነው የምትጠይቀኝ ሰፈር ላይ መጠየቅ አልችልም እኔ ምንድን ነው የምፈልገው ከኔ አንተ መታወቂያ ነው አምጣው ለምንድን ነው መታወቂያ የምትጠይቀው ሰፈር ላይ ነኝ መታወቂያ አምጣ ነው የዚህ ሰፈር ነዋሪ ነኝ ከፈለክ ፌመስ ነኝ ማንም የማቀኝ ሰው የለም ነዋሪነት ምናምን ምን አገባኝ መታወቂያን አምጣ ነው ያልኩ አልሰጥም አልኩ እኔ ከፈለክ ማለት ነው የአስረኛ ክፍል ስትሪ ላይ ማንበብ ትችላለህ እኔ በደርግ ጊዜ እቺ ነገር አገልግያለሁ እኔ ታዲያ ስትሪ ምናምን ምን አገባኝ የድሮ ማንበብ ትችላለህ ማንበብ አችልማ ምን ማለት ነው አራባሶማ ምን ማለት ከኔ መታወቂያ ነው የምፈልገው አይሆ መታወቂያ ምንድነው እንደዚህ አንበብ አልችል ይላል እንዴ እሺ እኔ ብዙ ሰው ነው የሚያቀኝ ማለት ፈልጌ እኮ ነው እኔ ፌመስ ነኝ አሃ ፌመስ መሆኑን አንተ ታዲያ በቃ ጉልበተኛ ነህ ማለት ነው ችግር የለም እሺ ፌመስነት ይደና እዛ የፈለክበት ቦታ ፈልግሽ በህግ ለኛው ለሁሉ ማን ነው አውቃለሁ እሺ አሁን ህግ ለሁሉም ሰው ነው የቆመው ይሄ ተረዳ አሁን ቶሎ በቃ እሺ በቃ ከከናቴሩ ኩታዳን ዋንገባበት ውስን አሳዳ እንደረስና ወተኮ ኦሮታ ለከለዴሮ ከለከሰተ ሴራ ከበጁን ድርቀም ሴሪ የሮዋ ተውከና ሲንጀር ዋንሰነ ከኑ ቀብዱ ጋፊ ሲንጋፈት ኦፍ ዴቢላችሁ ቀብዱ ማለፍ ይጀናል ግዲካ ሴራ ብረት የሩ ከሚኑ ታናን ይሞታምቱ ከነበረዳ አክበር ባደን ነንቁ ፈጀናን ሞታማ ጅርቱ ሴራ አንገሩ ዮሃ ሶፍተን ነመሰነሞቹ ከቲረ እንደሰሩ ጀናል ሴራ ብረት ዋደ ነው ይገታ ኡሩታ ገረብራቲን ሞ ከበጃ ዱበርቲ ረቲ ነሞኒ ዋንባይ ሐሳ ጅሩ ዱበርቲ ዩ ከበጃን ቀባኔ ዱበርቲ ዩ ከበጃ ዳንስ ብራንዶፍኔ ረኪነ ጉዳቱ ጅራ ወላ መንቴን ጅሩ ጀራኒ ሐሳ ጅሩ በሊና والله العظيم ወርዲራ ዱጋ ሀዳዋ tokko isinitti dhugaa dhagaruu hinadhaa liqimsa shamara tokko dubrummaa malee kabajaa ishee malee fuuta yoo ta'e dhiira isheen umrii ishee guutuu hin daganne tokkotu onnee ishee keessa jira sadii taatanii mana tokko keessa jiraattu dhugaadha bakka isa kanatti liqimsituma sididu kana beekaatti seeni namni gizeerra gee waan ta'e bara jedhanii mucaan kun dhugaa haasaa jira moo akkam akkami jara dubartoota mimi sirraan barame dhugaadha wanti kun amma natti meedara rabbiin dhoksin iyyeelleen wallahi iyyeelleen natti dhugaadha maso sowa angaru akka jara miti ansina mana shamara tokko dubrummaa malee kabajaa ishee malee fuuta yoo ta'e dhiira isheen umrii ishee guutuu hin daganne tokkotu onnee ishee keessa jira أنس كونفيدنسي أنس نيف كذا والله وبالله الكريم ورب الكعبة صب ربيتكو يوكا كان عندنا هيروم تدور بماسي أبا مناسك في كنتين يوكاني أكبر سكيا ما كان عندنا بماسي بكيت بلستي يو هيروم تي اسمه در بماسي فلأت سنة كوفا السبدي إذا سنة نرام فتو أبا منا أو في جلتي سيادتي إني جلبو وأسبا بالله صب ilmoon durbaa kanuma isii kabaju kanuma isii jaallatu kanuma isii kunuunsu kanuma isii dhaggeeffatu kanuma bootaa guddaa isiidhaaf qabu jaallatti yeroo jaallattu jechuudha sa'aatii si jaallattu sana durbummaa dhiisii lubbuu ofii gaduu dandeessi lubbuu ofii gaafa si jibbites garuu asitti yoo mormi kee kutame ilaa amma xurii keensaa kana ittiin dabaltu inni isin durbummaa si kennite yeroo si jaallattu akkamitti garuu namni jaallatee durbummaa kenna ofumaan fedhii ofiitiin sakkasii Allahu alam rabba beeku garuu
warri kanaan dura heerumanii abbaa manaa isaaniitii qarreeti walumaa galatti waan awwala jammaranii gaafa lammaffaa heerumanii sana nasabdu kun jaalala gahaa kenninaaniif nasabdu wallaahi waqasaman billaahi nasabdu doktora jaalalaan ture durba baay'een natti matti waan baay'een dhagaa waan baay'een argaa anis akkuma koottuu shamara tuman kakadheen irraa hin bareeda ati inni dhiiraa immoo durba turte moo durba taatee turte moo akkamitti konfiidansiidhaan waa'ee durbaa akkana kakattaa dhiira tokkotu warra isaa hin gammachiisu warra isaa hin kunuunsu yoo siin bicuu tikkizzeette yookaan isa sana yaadatte waan durbummaa isaa kan itti yaadatte jedhe riis malee ofii keetiif marammari gasoo wallaahi ofii keetiif marammari durba akkas jaallattu barbaannaan kunuunsiin akka abbaa ta'eef akka obboleessaa ta'eef akka haadhaa ta'eef waan tokkomti sirraa hir'atu hin jiru akkuma siinsiif laphee baadhuuf hin shakkin durbummaa waan hin fudhanneef waan isiin kanaan dura waa argitee sitti dhufteef hin shakkin yoo ti shakkitee irraa qara laaluu barbaadde yookaan garaa kee keessa dhuffachuu barbaadde akkasuma siin garaa keessatti dhusu keessa si dhuffatti buko gurbattii kana mootuun argeenii qaya. Wallaahi wa billaahi ani konfideensii guutuudhaan hin kakadha jechi mucaan dubbate dhibba keessaa dhibba dhugaadha malee soba miti yookaan situ sooma yookaan lammantu sooma malee. Ani immoo waan ragaa hin qabne dubbadhu ragaadhaa wajjin dubbadha waan ani ija kootiin argine siittima viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadha. Brother dubartiin tokko kabajaa sii malee sitti heerumteennaan onnee sii keessa dhiira nama lama taatanii akka kireeffattanii dhibba keessaa dhibba hidhamanii fuudhiga. Kana jechuun dubartii kabajaa sii malee sitti dhufteen fuudhin jechuun kabajaa maal jenna durbummaa yoo jenne maal rakkoo qabamma quraana fadiisa keessa jira waan durbummaa. Dubartiin durbummaan qabneen fuudhidha jechuun miti inumaayyuu yoo si ilmoo ja'a torba qabaatti iyyuu durbummaa miti si jaallatteenaan murteessaan jaalalaa fuudhi obboleessoo kana asumatti xumurra. Seenaa tokko isin itti hima waan ija kootiin arge dubartii tokko namicha tokkotu qaalletti tokko sabiyyummaa isiitiin haasaate jennaan namni bira ababbalee jalaa fuudhe beekiyaan dhalataa waggaa lamaan ture gaafa sana ergantanaan guddadhee ga'e kana hunda arguu deema ija kootiin arguu deema ija kootiin bira taa'e gurra kootiin dhaga'e ija kootiin arguu deema kan isaan namni biraan ababbalii baafate jalaa fuudhe jennaan asumaan dhuftee namni itti wocee akkamitti intala haasaatamte fuutaminaa min jedhee namni itti wocee jennaan namtichi sun gadhiise xilaaqee irraa buuse ergantanaa dhuftee namticha isa jalqaba isii gadhiise kanatti heerumte isa jalqaba isii haasaate kanatti dhuftee deebitee heerumte jennaan utuu wajjin jiraatan ilmoo guutuu wajjin argatanii mucaan amma koo kana ga'a waggaa 22 booda teenyee buna dhunna abbaan manaa sanni manaa deeme teenyee buna dhunnaa beektu ganama wayi. Wallaahi miira keessa galtee akka nama akka azumaaliitti namticha gaafa jalqabaa durbummaa seerraa fudhate sana paartiitti teesse dhaaba isaanutti himti bifa isaanutti himti yaa rab inumaayyuu hanga kan beektu hanga mucaan isiirraa dhalate abbaa ofiitii inaaffisee ga'aa nama nutti hin faarsinii si ga'aa jedheen mucaan si dargaggeessa argitanii waggaa 22 booda asumaana lakkaa dubartiin nama gaafa jalqabaa durbummaa irraa fudhate amma qabriirratti ittiin dagattu wanni jedhu gaafa sana lafteera na taa'e wallaahi wanta nuti dhiyeessu hin jiru argitanii isa waggaa 22 wajjin teesse dhiiftee akkamitti isa torbee tokko qofittee wajjin taa'e xaallaqe yaadatte kaati faarsiti jettu meemi asaba ija kootiin argeen gurra kootiin dhaga'e bar bira taa'e malee sana namatti umiti bar. Wanti kun jarri lamaanuu kakatanii haasa'aa jiru angara kutiin akkanatti fakkaatutti. Mucaan tokko si jaallatteenaan dhugumatti si jaallatteenaan kanaan dura waan isin qabdu sana yaadachuu ni barbaaddi jedhee namanu waan isin garuu maal isinitti fakkaata koomantii jalatti. Gammachuudhaan jaalalaa wal fuudhan kun an kan gaafii natti ta'e umriin kee ganaa waggaa 25 kan isaanii waggaa 70 hamma 80tti wajjin jiraadhu jennu waggaa 10 qofa wajjin jiraatta. Yeroo ati ganaa jireenyaaf cinqamtuu isaan si bira darbaniiru qabeenya isaanii ilaaluuf moo maaliif itti heerumte yaa warri birriidhaaf jettee dhiirattee heerumte yaa warri birriidhaaf jettee durba fuutu wallaahi isin milkooftu nyaanni isin nyaattanu nyaata nama tokko rafiitiin isin raftanu rafiitii nama tokko manni isin keessa jiraattanu yoo manni keessan farda keessa leenjisuu ta'e manni algaan isin raftanu tokkittiinuma kana rakkataattis qananiyaattis heerumtanus hin dhabdanu jiruun ilma tokko rabbiif kakaadha maaliif waan isin aqla shallashu waan isin ciigaasis waan isin biraa hin bareenne xidhaxanii birriif jettanii cubuluk jettu singalchuun jedhina ana gubee hangafa keessanitti heerumaa jedheeraan isa kanaatii miti boo isa kanaatii miti amma ijoolleen dhiiraa keenyaas yeroo waan akkana arganu fuudha malee hafaaruu shamarranis heeruma malee hafaa jiru
ergiinam ne guddaan hakaakayyuun keenya kana durba fuudhaa jiraate nuti immaa kadhattee nutti heerumti jedhu tu bakka ni jedhan wamta qalii qabdu jara bira darbitii ijoolleen durbaa keenyas immoo tankaraattat naan jedha wallahi fakki fa indabbara mudiin ma corroba mudiin ka corrobamu indoo yeroo alkan rafiitii irraa kaate akkas jeke sala sindabbaru qoy kay badi biraasiin hin jedhu garuu si warri birrii jaallattanii namatti dhiyaatanu yeroo jisaa keessa busuqaa kana keessa laaltanu birriiti isinitti mul'attee sin mararaa baraa muka nyaadhaa mudiin keessa na corrobamu waan si mararutti heerumtee waan si mararu wajjin jiraattee waan qalbii kaara galfachiisee ilaallaan si biraa bareedee taatteessee kaatee gadi baatee ol galtee si biraa bareedee si gammachiisu birriidhaaf jette yoo wana namni kee irra keessatti bashannantee warqii taatee deemtu kana bakka itti tolee jira jedhe sakeessi kee gubataan barree moo baa manaa kan biraa qabda. Moo waarii keessa garaa jirta waarii keessatti beeka jiraa jirta akkamii namni jimaan qabaane keessattuu garaan isaa summiidha warroota. Namni jimaan qabaane garaan isaa summi wallahi namni jimaan qabaane summi amma ijoolleen harargee takka hin jiru tarabbiin abaaree jira takka amma harargee ta'ee namni jimaan qabaane abaarama haadha qoomul abaarama irraa summi surama summi garaan nama qabaanetii fi namni hin qabaaneef garaan Tigree takka sharri maguduuf namni qamaa'u sharri yaadu garatti qimisitti hin qaban isimatti ittana waa'ee manamaa ittana namni jimaan qabaane dhugaadhaa warroota kun amma bakka dhugaa sanitti fakkaataa wanti kun haa akkamitti namni hin qabne summii ta'uu danda'a jechuun maqaa kun waamne mirina arrabsaa nama na barsiisu na barbaada warroota yoo beekta ta'e ati na barsiista yoo hin beektu ta'e lama taanii baranna bakka dhumeera haasaa faayidaa isaa immoo dhagaye kunoo. Hubannoof namni jimaan qabaane tokko afaan isaa akka waraabessatti akka ajaa'u itti dhiyaachuun akka hin danda'amne yoo ni beektu jimaan qoricha dhibee baay'ee ta'uu fakkeenyaaf dhibeewwan asii gadii kanaaf qoricha tokkoffaa ol ka'iinsa dhibee sukkaraa xiqqeessuu akkasumas ajaa foolii afaanii balleessuu barreessitootaaf yaada tarreessuu barruu sirreessuu artistootaaf walaloo fi yeedaloo walitti qindeessuu akkasuma daldaltoonni jimaa hiyyummaa miskiinummaa balleessu fooqii dhedheeraa ol ijaaru samii keessa ol fageessu of dabalatee maatii ofii hajjii geessu kanaaf jimaa osoo hin taane caatiitu haraam. Faayidaa kana harii qaba ka jimaa sana akka qalliitti qaamaa jirtan kun faayidaa kana harii qabaa jira keessattuu immoo mucattiin kun immoo abbaa manaasii akkasiin itti barsiistu mee ilaala. هو جات وما أدراك في جات فمن قام جاته بقنجه فقد كسر طرسه وجنزفه وجزه فقد مات وندنته فقد طلق مسته فقد فرست داره فقد وسخ طرسه فقد كرب حياته كله هل تعلم وما هو جات كسونغو يي جدمي في اللي جاتي داف وللي فمير namni jimaa qamoo jaartitti damuu hin danda'u jedhanii akkanaan gartee kijibanii kasoo honga nagee nuti hin dhageenye kaqame'ee hirmaan jira kana mare hoore malee kasoo honga nagee bambaan hin hagaa kasoo honga nagee bambaan hin hagaa kasoo honga nagee bambaan hin hagaa namni jimaa qamoo fooqirraa of darba jedhanii bambaan hin hagaa namni jimaa qabee haadha wallaala jedhanii bambaan hin hagaa namni jimaa qabee makiinaa garangala jedhanii bambaan hin hagaa namni buna dhuges namatu isa manatti isa galchaa bambaan hin hagaa namni biddeena nyaatelleen kara deemuun beeku jedhanii bambaan hin hagaa namni marqaa fi bunaa fi hoteela guddaa qabatee achitti gartee foon haniidaa ajajatee achii nyaatelleen karatti deemuun beeku jedhanii bambaan hin hagaa bule aqlii jirjiiramaa bambaan hin hagaa Ustaazni caalimoonni kaaminaa jedhaniiru bambaan hin hagaa. Caatiin haraama jedhameera bambaan hin hagaa.
maaliifuu namni riinuu amantaa ofii kabajuu qaba amantaan waan isarratti ajajirratti dhowwuu amantaan dhowwamuu qaba amantaan immoo waan sana godhi rakkoon qabu jedhee gochuu rakkoon qabu ta'a amma garuu amantaa keenya hordofnu seeraan amantaan keenya maal akka jiru olamootatti siqannee waan sana mee akka gaafannu caatiin haraama moo halaala jedhu baricha olamoota keessan qabaatii gaafadhaa barichaati gara biraatiin immoo sargi namni sargii numa sargeessaa sincistanii jirtu sargitti kana meeme Main wanti nu argaa turre ashi jirtanii isinillee kiyaar nyaaraan baga gammadde kiyutti maasha Allah ante kiyaar achi gargalii dhaabadhu ka ummatatte achi gargalii dhaabadhu ishi waaw takkaa sargiin akkana Dubaay keessatti hin godhamne baga gammadde baga ittiin sigee jabaadhu horaa bulaa lama ta'a rafa sadi ta'a ka kiyaar ante dalgaan seeni tokkoffaa himmachi. Ciisaatii sadii ta'aa ka'a jedhamaa jira. Qanii tokkotti sadii taa'ameen kaa'ama. Bakka shidhiiseera. Jarri kun lamaan immoo akkamitti wal argatanii akkamitti wal fuudhuu danda'anii kan jedhu wajjin ilaalu. Wal barree baay'ee. Iddoo hojii isheen dhaqee Dubaayitti walitti haasofne bakka wal barree gaafuma wal baruu jennu ji'a 4 moo 5 hin badde. Akka mucattiin sunuma baduun qabdu jedheen bakka keessa kiyyatti murteessee mataa'e. Laayik isheenis bilbila jijjiirattee bakka dalagaa wayii jirti barbaacha hiriyaan kee tokko argee malkee irra argee jira naan jedhe. As biratti garuu kan naa barreessite isheedha. Hayi kiyaaroo jirtaa garuu lubbuudhaan jettee naa barreessiti ani immoo argu. Okay, erga baddee booddee yaa ani immoo argu isii immoo akka waan boonuuf naannoo godhee itti fakkaate jaamoo qabooda wal arginee achi booda wal arginee jennaan immoo kan murteessinee bakka nu lamaanuu beektaa yeroo jalqabuun jaalattu kun jaalalaa wal maraachitaa miire fuutee achi deemtaa as deemtaa. Kanaaf manaa taadha manaa taatee maaliif gadi hin teessu akkuma gosataa inni itti hime yaa waan baay'ee nama dhibuun turre keessi kee immoo hin beekabeeta waan tokko nama yoo wal barte jette. Achi booddee baay'een fudhanne aadan warra harargee kunillee beektaa warra harargee waliif taanan fudhuma siin jedhani akka arsiitti akkanan jedhani boodarra abbaan isiitis nama baratee abbaa isii barreessa barsiifte akkuma walitti dhufneen abbaa wajjin na barsiifte. Achi booddee laayik kominikeetii wal goonaa obboleessa ofaa jennaa barreessaa laayik saayii bataani. Baay'ee namoota kuulidha waan ta'eef nama barate bakka soo kanumaaf jennaan salphumatti gara gaa'ilaa deemne. Baay'ee namatti tola. Garuu yeroo biraa immoo malkee dhuftee yoo intarvii gootuun ta'e immoo isatu dur sanaa barreessite yoo siin jettee namaniin kan itti qabbaase. Isheetu dura sii barreesse. Isheetu naa barreesse. Barreessuu fi dhiisuu intinii jetteetu hin taane. Isheetu naa barreessite. Jirtee waan turteef. Yaa lakkoofsi ishee jirtee turte. Carraan ati dursuu keetii baay'ee ture. Baay'ee ture. Achi booddee garuu isheetu naa barreessite. Jaalalleen qabee. Naman immoo akka barbaadutti argadhe laayik. Hin keessami sammuu kee keessa. Mucayyoodhaan fuudhu afaan Arabiffaa beekuu qabdi, Ingilish beekuu qabdi. Nyaata mana keessatti hojjettu jettee jaartiidhaaf waan ati keessutu jira. Haal dureewwan ati guuttattu. Kana hundaa guuttee argamti isiin. Dhugaa rabbi. Ingilish perfect. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Somaaliffaa, Adaree, Alii Birraa xiqqoo jedhe. Baay'ee nama dubbatu. So it's amazing. Baay'ee carra qabeessa. Yaa carra qabeessa. Isheenillee mucaa amartii mucaa ija Oromoo ta'e. Kiyaara bashirachuun nama salphaa miti Oromoo biratti baay'ee nama bakka guddaa qabu. Nama akkasii. Dhuguma siin jedha bara. Dhugaan jiru kan. Maal akka ta'e beektaa abdii baay'ee iddoo fuudhaa fi heerumaa kanatti atis ni barbaadda kan biraatis ni barbaada garuu rabbi abbama barbaade godha. Akkasi. Midhaanii fi bishaanii waan jedhamu san. Ani isirratti arge baay'ee karaa wal hin beekne walitti dhufne
akkasitti wal arganii akkasitti wal fuudhanii jiru mabruuk jennee jirra keessattuu immoo ijoolleen durbaa tokko immoo waan isin dhabu keessaa akkasitti heerumanii ammoo yaa qaba jedhanii akkasitti heerumanii kaanii ጊዜ ሞ መነጋን ውላላ ሆጂ ጀራ ደፊት ማለት ምን ያህል እድለኛ እንደሆንክ ታውቃለህ? እኔ ማለት በዘይት ወጥ ሰርቼ ማበላ ሰው ነኝ። በዛ ላይ ደግሞ ጎመን አለው ድንች አለው እንሰራለው። ዘይት ይዳሩ ለማጋጣሚ ከበሰለ በኋላ ነው ቪዲዮ ትዝ ያለኝ እንጂ ባሳያት በሱ ቢላ ሁላ አለ። ይሄ በሱ ቢላ ሁላ አለው የሌላው ነገር የለም። በቃ እኔ ባለሙያ ሴት ነኝ። ዘይቱም ደግሞ ዛሬ ነው ደሞዝ ይወጣልኝ ዛሬ ነው። ኦሮታ ሙጫንኩን ቢሻን ፈየደሙ ዲስቴ ወጥቼ ሳንረቲ ዘይት ይዳኑ ጀታ ጀርቲ ሙያ አከከና ነመቀቡቱ በርባዳ ነው ካለኪስ የሩ ጅሬኛ ከከና ቃሌ ከሰቲ ሙያ ከሲዮን ቀባን ረኪሳዳ በቃ ቢሻን መለ ፈየደሙ ደንደው ቀብ ቢሻን ጀባቴ ጅራ ኦሮታ ዘይት ገነ ቆየ ቢሻን ገነ ቁር ቢሻን ጀባቴ ጅራ haati keenya moomee mi akkam taaniin guddisan akkamitti fayyadamaa turanii kan jedhu እጄን ያሰርኩት ዘይት ምንድነው? ምን አስጠየቃችሁ? ጥያቄው ምንድነው? ምን ይመለከታል? እጄ ብዙ ዘይት እንዳይጨምር ነው። በቃ ደረቴ ነው ኦሮታፍ በለሳን ዘራን ከሌሳ አገርተን ትምት ያንተ እሺ አከሚት ተነቃጅሩ አንድ የዘይት ችግር ነው። አንድ ዳን ይጨመርና ከዛ ውሃ ብጩሲ ቀጥሎ ውሃ በቃ እንደዚህ ነው መስራት። ኑሮ በዘዴ ኑሮ ችግር ብልሃትን ያስተምራል። ጀት ይጀርሱን እንዴ ጀንኮ ብዙ እንዳይጨምር ነው እዚህ ጋር አስሮ ነው። አንዴ የተረገመ ልጅ አለ እሱ እኮ አስሮብኝ ሄደው ችግር ብልሃትን ያስተምራል። ሁሉም ነገር ለከቶ የሰጠኝ እሱ ነው። በነገራችን ላይ ባዛር ግን እንዳልበላ ያው እዚሁ ቆይ አይንን ጀዱ ኦሮታ ድሮ ከነቀሙ ሽንኩርቲ ረቲ ከነቀሙ ማይኒ በርበሬት ተነቀመ ቢሻን ተነቀመመው ድሮ ሽንኩርቲ ሰነረቲ ዘይት ነቀመ ዘይት ዳምብልቼ ፈሜ ካሜ በርበሬን ተነቀመ አቲ ከኛ ኩና ከም ጎዳን ሚ ሞያን ጀራ ኮን ሰሪዳ ሞ አናቶ ጀቹ እንደንደው ኮመንት ጀደተና ደብስቱ ቢሻንቲ ከነመ ሜዱ ጋር ብቻ ዱጉ ቀብዱ ሲከነ ቆፈና ዱጉ አለ ረቢ በቃ አናን ዱጋ ኢስን ልቅምስቱ አከከናቲ ጃለለ ኬኛ አከከናቲ በሬቻ ሀማማቲ ከወጅን ቶሪ አኒ አንሱዳ ኢስን ኤኙኒ ኮመንት ጀለቲ በሬሱ ከሰና ከነገኔ ሰገንታ አራፍ ቀበኒ ከነመፈቃተ ሰገንታ አብራት ሰምቦት ሲደብነቲ